namni dachee kanarratti gaafa dhalatu baay'eedha. Yoo lakkaan garuu hedduu keessaa muraasatu akka tulluu yeerar ol ba'ee mul'ata. Dhalli namaa gaafa dachee kanarratti dhalatu sabaaf ta'a yookaan warraaf yookaanis ofiisaatiif ta'uu baannaan ammoo sadanuu osoo hin taane dhalatee dhaloota qofaa tolee hafa. Kanumarraa ka'uudhaan kaaniin baga dhalate yookaan dhalattee gariin ammoo osoo dhalachuun isaa yookaan ishee hafee yookaan haftee jedhanii gocha yookaan oolmaa isaatiin ni abaaru yookaan immoo ni jaju ni leellisuus. Addunyaa tokko hanga garaa waaqaa bal'attee kaaniif immoo hanga dugdaan daanqoo dhiphattee uumamte kanarratti kaan ni milkaa'aa carraa qabeessa ta'ee eenyuyyuu caalee akka dalluu gaalaa ol bahee mul'ata. Gariin immoo hiree kana dhabee warra seenaa qabuuf taa'ee seenaa lakkaa'a. Warra sana jajaa seenaa isaanii barreessaa dhaloota ittiin qaraa. Achas dhuftes onneessaa booree isaaniitiin dhaadata. Barreessaa dhugaa mootii dubbii dachaa taatoo keessaa dhugaa qorataa ortee dhala namaa seenaaf falaasama jireenyaa ogeessa afaanii fi aartii kanaan isin wal barsiisuudhaaf har'a beellama qabadheera.